tokko meechuudha. Waanumatti nama dubbisu qabu. Waanumatti nama bira qaqqabu. Ati jettan kommentaatoroota tokkotu akkuma beekamu torbii kana keessaa obboleettii keenya Boonii Waaqayyo lubbuu ishee amaaru du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Irratti maaliif viidiyoon hojjenneeti? Moo sitti hin dhaga'amne waa'ee ishee jettan warri baay'ee sinitti dhaga'ame ta'uu naftanii gasin. Annaa sinittani maachuudha. Nama ta'ee nama lafa kanarra lubbuun jiru ta'ee nama ta'ee namummaan kan itti dhaga'amu namni miidhamni namaa duuti namaa gaddi namaa itti hin dhaga'amne hin jiru. Sini gareedhamee isa kanarratti maaliif akkanii waan akkasii keessa galee borcuu hin barbaanneef hin jaallanne kaleessas akkam akka ture har'allee borullee waan akkasii keessatti akkan gahee qabaachuu hin barbaanne kan obboleettii keenya Boonii irratti si Waaqayyo lubbuu ishee amaaru irra deddeebi'ee maaliif akka hin hojjenne sinii deebisuuf duratti obboleettii kana obboleettii qaalii obboleettii gaarii obboleettii hammeenya of keessaa hin qabne kaleessa chaalenjiiwwan gurguddaa baay'ee isaa bira dabartee dhufte har'a immoo akkuma nama kamiyyuu hojjettee jireenya ishee masmara qabsiifachaa Waaqayyos gaa'ela kenneefi gaa'ela ishee jiraachaa biddeen nyaachuu jalqabde isaafis isheefis kana jidduu galee nama haa ta'uu seexanaa ta'uu inni kun Waaqaa fi jara sana qofaan kan beeku borus nama kamiifuu ifa kan hin taane ishee lubbuu ishee akka isheen balleessitu akka adda ba'an jireenya isaanii akka boora'u ta'e hiriyoota ishee firoottan ishee maatii ishee hundumaa bakka jiranitti jajjabinaa kennuu fi isheedhaaf immoo Waaqayyo lubbuu ishee hamaaruu jechaati karaa viidiyoo kootiin darbaa haga xumuraatti na waliin tura. Waanuman taaneyyuu warra waa'ee namaa ta'uu hin beekin waa'ee mataa isaa ta'uu hin beekin waa'ee namaa keessa galee kanatti harkatti dhiqatu booressaa ooluyyuu miidiyaa guddisaa ooltu waan ta'eef viidiyoo laayikii gochuun haga xumuraatti na waliin tura. Miira keessa galtee nu xaartee komentii namaa dhiisii yaadama namaa dhiisii hin jedhina. Miira keessa siin galuu komentii namaatti illee hin aaroon garuu kun immoo lubbuudha waan ta'eef namni lubbuu tobaatu akkamitti baduun lubbuu namatti hin dhaga'amu. Istii kanarraa xiqqoo ishee maaliif hin deebisu yaadaedha. Kanan qabadhee dhufe nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra galata Waaqa. Bakka jiraattanii bakka nagaa taatanii jechaati. Har'agaa akkuma jalqaba irratti jedhee viidiyoon isinii qabadhee dhufe isuma kanarratti jechuudha. Nagaa isammaa viidiyoo isinitti hin dheeressu. Gabaabsee moon isinii deebisee waan akkasirratti amaleeffannaan qabu kaleessa waa'ee namaarratti hojjedheen beeku. Har'allee borullee akkasuma ani hojjechuu dideefis wanti isheen ittiin baddeen jiru ani hojjedheefis immoo wantan ishee fayyadeen jiru jechuudha. Guutummaa guutuutti torban kuni torban ishee ture. Garuu kan ishee fayyadeen jiru isheen takka adeemteetti. Sababatti hin deemteen takka adeemteetti. Obboleettii baay'ee garaa nama nyaattu. Obboleettii hammeenya tokkollee of keessaa hin qabne. Anis akkuma keessaa sooshaal miidiyaa irratti hin beeka. Laayivii isheen kanaan dura jiraachaa turte. Laayivii dubartii tokkorraan eeganne. Laayivii aadaa fi duudhaa keessa hin jirre. Laayivii baay'ee namatti hin tolle. Jireenya akkasiitti kan isheen jiraachaa turte. Haa ta'u. Sanaaf jecha namni baay'ee ishee faallisaa ture. Sinuma warra simmas deebitanii qaabbattanii ho'istan kanatu du'a isheef hawwaa ture jechuudha. Otoo harka keessan irra jira ta'e duutiif jireenyiyyuu sinumatu hawwaa ture. Warra har'a fakkeessitan kanannaa chaalenjii gurguddaa baay'ee isaa bira dabartee dhuftee har'a immoo jireenya ishee masmara qabsiifattee erga jalqabdee maaltu akka ishee dogoggorsee akka isheen lubbuu ishee balleessitu taasise. Ishuma Waaqatu beekagaa irra deddeebii Waaqayyo lubbuu ishee hamaaruu maatii ishee hiriyoottan ishee firoottan ishee hundumaaf akkasumallee abbaa manaa isheedhaa fi obsaa kennu. Mucaan kun ani inni isheef badaadha hamaadha jechuu hin danda'u. Arraba kana dubbatullee hin qabu maaliif waa'ee nama hin beeku. Waan keessa namaa jiru isheen inni kana na godhe hin jenne. Innis isheen kana namiite hin jenne jarri kun waan isaan irratti walii matan jiru. Akka
arginutti ija keenya kanaan akka arginutti otoo wal jaallataniitu wal kunuunsanii otoo ija keessa wal laalanii jechuudha. Akka dingataatti kan isaan adda ba'an jennee amannu malee hammeenyi booneef joosii jechuu jira kan jedhu ani afaan ittiin kana dubbadhu hin qabu. Dhugaashee waaqayyo haa baasuu jechaati. Innis umurii kanatti isheef badaa ta'us gaarii ta'us waan akkasiitiin qabamee mudannoo akkasii qabaachuunsaa baay'ee ulfaatisa. Kanaaf immoo waaqayyo isaa jajjabeessu jechaati. Ani amaleeffannaa akkasii waan hin qabneedhaaf ishee bichaa miti kan du'e lubbuu baay'ee kaleessa marartee baay'ee dhabneerra. Warri immoo har'aa asirraati isheen akkas taate icciitii kana isa kanatti himatte isa kanatu akkas godhe mana yaalaa geessee lubbuu AI fayyadamte beeyyesuusim baay'eema tokko bakka namni boruusan maal akka kaawwate afaanumattiin kana dubbatu kan eessaa akka inni fidu ani mataan koo baay'ee tokkoon burjaajjeesuma dhugaa dubbachuuf maaliif nan ilaala bakka viidiyoo namni hojjetu ofii koo hojjechuu haadhiisu iyyuu malee nan ilaala. Dhugaan boonii kunooti dhugaan isa kana maaliin isa kana otoo dhugaan baatee kana xaaluu hundeessaafatu ba'a. Isinii galeera miti isin waan kaleessa darbeerraati waa hubachuu waa barachuutii qabdu malee zimbiloo akka saree maraattee asii facaareedhaanii hannaman gashines hannama galchus keessa xilliq jechuun akka titiisaa uumaa tokko faayidaa hin qabachuudha. Innaa nu hundi keenya yoo boru akkamittiin akka lubbuun keenya lafa kanarraati deemu hin beeknu waan ta'eefuu hin jarjariina. Warri ajandaa godhatanii waa'ee obboleettii kanarra baay'ee haasaa jirtan haati ishee akkas jettee obboleessa akkas jedhee isheen kana dhaammattee rakkoo ishee kana ture dudda koo itti garaa koo itti lubbuu namaan deemte lubbuu tokkoon deemte wanti isin marammartan irra geessan hin jiru warri akkas jettanii jechuudha. Kaan keessan immoo warri kana keessa maaliif dhabdee wakabaa kana keessa maaliif dhabdee naan jettanii na koomantanii ani baay'ee haasa'uun barbaadu sijammar waa'ee kanarratti dhiifama guddaa naa godhaana malee fannaa akkasii siin qabu hin barbaadu siin beekusi bakka dhugaan jiru waaqumatu beeka. Dhugaan ilmoo waaqaatii jedhu mitiira warri keenya gaafa dubbatanii dhugaan bakkuma ishee jirti gaafa guyyaa ishee malee hin baatu. Dhugaan boonii harka nama kamiyyuu hin jiru jechuudha. Harka nama kamiyyuu hin jiru waaqayyotu beeka. Maaliif akka isheen hubachiiste maaltu akka sababa ta'eefi ka'umsi isaanii akka waan harka isaaniirra jiru wayii warri haasaan waan tokko waan ishee fayyadan waan du'a ishee oolchan illee hin jiru. Warra hojjetan warra akka gozim jettanis immoo wanti nuti itti sababa keenyaaf nurraa fagaatteef hin jiru. Isheen sababa mataa isheetiin harka isheetiin of balleessitee deemteetu jirti. Anis immoo deebiin koo isa kana waa'ee namaa keessa galuus hin barbaadu. Waa'ee namaatiinis nan dubbisiina. Hagan danda'e waan an beeku waan an hubadhe waan naa galeerraa isinii qabadheetiin dhufa. Warri nu deeggartan yaadni gosinii ta'e viidiyoon gosinitti tole laayikii godhaati gara biraatti illee sheerii godhaa. Muuxannoo akkasiis hin qabu fedhii akka kanaas waan hin qabneefidha. Walumaa gala isaatti obboleettii kanarra deddeebi'u waaqayyo lubbuu ishee haa maaru jannata ishee haa qanansiisu. Haadha ishee baay'ee garaa nama nyaatan sana waaqayyo jajjabina guddaa isaaniif haa kennu jechaati. Deebiin koo isa kana fakkaata. Bakka hin dogoggore yoo jiraate akkasuma akkuma sakaan gootan koomentii irratti walaa sirreessinuu walaa gorsinuu viidiyoo biraatiin agan deebi'ee dhufutti nagaa fayyaa ta'a baay'ee.